Waraanni US Israa'elii fi Iraan guyyoota 40f walitti aansee erga geggeeffame booda kibxata darbee ka roobiitti bari'u waliigalteen dhukaasa dhaabuu torbee lamaaf turu jaarsummaa Paakistaaniin dhiyaate Ameerikaanis Israa'elis Iraanis akka fudhatan erga ibsanii booda biyyoonni kunneen hundinuu waraana kanarraa injifannoo akka argatan ibsaa turan. Keessattiyyuu warri Ameerikaa waraana kanaan galma kaa'anne waan milkeessineef Iraan haleeluu dhaabne jechaa turan. Garuu dhuguma warri Ameerikaa yookiin immoo keessattuu Doonaald Tiraamp waraana kanarraa waan hedate yookiin waan kaayyeeffate argateera. Viidiyoo kana keessatti waraana kanaan waan Ameerikaan dhabde yookiin immoo waan Ameerikaan argattes ta'uu danda'a, waan gama Israa'eliin argame yookiin waan dhabame, gama Iraaniinis waan jiru isiniif dhiyeessina bu'aa waraana kanaa jechuudha. Nu hordofa. Kaayyoo guddaan Pireezidaant Doonaald Tiraamp waraana kanaan milkeessuu yaadee ture Iraan meeshaa waraanaa niwukilaraa oomishuu humna dandeessisu akka hin qabaanne gochuudha. Iraan garuu jalqabarraa kaastee meeshaa akkasii hidhachuuf karoora akka hin qabne ibsaa turte. Waraana guyyoota 40 booda waliigalteen dhukaasa dhaabuu amansiisaa hin taane hojiirra ooluu jalqabus haga ammaatti Tiraamp dhimma niwukilaraa irratti bu'aa ifatti mul'atu argachuu isaa ragaan agarsiisu hin jiru. Bara darbee yeroo waraanni guyyoota 12f geggeeffametti Ameerikaan buufataalee niwukilaraa Isfahaan, Foordoo fi Natanz keessa jiran irratti haleellaa geggeessiteen humni niwukilaraa Iraan barbadaa'uu himee ture Tiraamp. Waraana torbanoota 5 bara kanaa boodas ammas Iraan kuufama yuuraaniyemii isheef hafe qabdi. Pireezidaant Doonaald Tiraamp galteewwan niwukilaraa gadi fageenyaan qotamanii awwaalaman qotee baasuu fi maqsuudhaaf Iraan waliin akka hojjetu ibseera. Haa ta'u malee ammas taanaan Tehraan dhimma kanarratti diddaa itti ufteetti. Guyyoota itti aanan keessas dhimmi kun marii Ameerikaa fi Iraan magaalaa guddoo Paakistaan Islaamabaad keessatti geggeeffamu irratti qabxii ijoo akka ta'u ni eegama. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu torban lamaaf turu kun akkuma jaarsummaa Paakistaaniin labsameen guyyaama labsamee qormaatii mudachuu eegaleera. Kanaafif sababii Israa'el Libaanos keessatti haleellaa itti fuudha jechuun himatti Iraan. Paakistaan akka jettutti ammoo yookiin pireezidaantiin Paakistaan wayitaa yaada waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana labsanii Libaanosis waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana keessatti dhimmi Libaanosis ilaalamuu akka qabuudha ka jedhamee ture. Kanaaf jetti Iraan Israa'el dhukaasa Libaanos keessatti geggeessaa jirtu hin dhaabdu taanaan tarkaanfii seet yookiin tarkaanfii haaloo ba'uutti akka deebituudha kan isheen dhaadatte. Tiraamp ammoo isa booda maal jedhee Iraan gara haaloo ba'uutti hin deebiti taanaan tarkaanfii kanaan dura mul'atee hin beekne irra deebi'een fudhadha jedheera. Kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanaa fi marii ittaanee geggeeffamu kana akkaan qoreera. Kan duraa caalaa hoggansa shakkitoota ta'an kan qabaatte Iraan irra deebiin haleellaan Ameerikaa akka irratti hin raawwanneef ittisuuf jecha humna niwukilaraa ishee gabbifachuuf fedhiin qabdu ni dabala malee hir'achuu hin danda'u jechuun kanneen falman ni jiru. Tiraamp waraanni jalqabamuu isaa yeroo labsetti galmawwan kaa'e keessaa tokko Iraan keessatti jijjiirama mootummaa fiduu kan jedhu ture. Yeroo sanatti haleellaa Ameerikaa fi Israa'el raawwatan yeroo dhaabbatutti Iraanonni mootummaa isaanii akka to'ataniif waamicha dhiyeessee ture. Guyyootaan booda ammoo sirni bulchiinsichaa haalduree tokko malee akka harka kennatu gaafateera. Garuu ta'uu hin dandeenye. Israa'el hogganaa waliigalaa Ayatollah Ali Khamenei dabalatee aangawoota olaanoo Iraan baay'ee ajjeeftus ilmi hogganaa waliigalaa duraanii Mujtabaa Khamenei bakka bu'aa ta'ee filatameera. Humnoonni Ameerikaa pireezidaant Nicolas Maduro biyya isaa Venezuelaa deemanii ukkaamsanii fudhachuun mana hidhaa New York galchuun hoggansa biyyattii fedhii Washingtoniif kan bitaman akkuma taasisan Iraan irratti akka dabalan abdii godhatee ture. Wanta akkasii Iraan keessatti ta'uutti dhiyaachuu isaa garuu ragaan tokkollee hin jiru. Aangawoonni olaanoo Pireezidaant Tiraamp Ameerikaan humna misaa'ilaa kan itti furguggisan diroonii kan meeshaa waraanaa oomishanii fi humna galaanaa barbadeessuu dubbatu. Waa'ee kuusaa misaa'ilaa fi diroonii ibsi kenname garuu odeeffannoo basaasaa miliqee bahirraa kan ka'een shakkisiisaa ta'eera. Akka odeeffannoon basaasaa kun agarsiisutti Iraan waraana kan dura kuusaa meeshaa qabdu keessaa walakkaa kan ta'u akkuma qabattetti jirti. BBC'n yaada falmisiisaa kana ofiin hin mirkaneeffanne. Kanas ta'e sana bulchiinsi Tiraamp jalqaba waraanaa kanarratti galma kaawwatee ture adeemsa keessa jijjiireera. Jijjiiramni mootummaa Ameerikaa fi Israa'el kaayyeeffatanii turanis hojiirra ooluu hin dandeenye. Gama kaaniin waraanni kun Tiraampitti diina hedduu horeera. Michuuwwan isaa addunyaa yaada isaa mormuun qormaata itti ta'eera. Yeroo Iraan ulaa Hormuz to'attee turte haasaan Pireezidaant Tiraamp kennan irra deddeebiin jijjiiramaa ture. Michoonni US ulaan kun akka banamu gaafataniiru. Yeroo kaan US deeggarsa isaanii akka hin feene dubbataniiru. Xiqqoo turanii immoo michoota isaanii waraana kana keessaa qooda fudhachuu hin barbaanneen dabeessa jechuun arrabsan. Pireezidaantiin US waadaa walta'iinsa kaaba Atlaantik neetoo illee qeeqanii turan.
US waraanni jabaan ijaarte olaantummaa ishee yeroo dheeraaf kabachiisee tura ilaalcha jedhu qabu Pireezidaant Trump. Biyyoonni Awurooppaa garuu eegumsa US irraa of fageessuuf filmaata garaagaraa ilaalaa jiru. Haalli kun Chaayinaan faayidaa tarsimoo fi dinagdee akka argattu gochuu danda'a. Wanti Trump Washingtonitti qeeqni akka irratti ka'u godhan keessaa tokko kanadha. Miidhaan waraana kanaa hamma yoonaan shallagamne. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu yookiin mariin gochuuf yaadame yoo fashale gatiin Ameerikaan kaffaltu kan kanarra caalus ta'uu danda'a. Ameerikaan waraana kanaan doolaara biliyoona hedduutti lakkaa'amu dhabdeetti. Misaayilotaa fi xiyyaarota gatiin isaanii akkaan qaalii ta'e fayyadamuun Iraan haleeluun gatii isheen baastutti baasii hedduu dabaleera. Gama kaaniin Iraan ammoo dirooniiwwan gatiin isaanii akkaan rakas ta'e waan fayyadamtuuf kun ammoo Ameerikaan gama tokkoon dirooniiwwan kunniin qolachuu yookiin immoo haleellaa Iraan geggeessitu qolachuuf gama kaaniin immoo Iraanuma haleeluuf meeshaalee waraanaa gurguddoo sirna misaayilaa gurguddoo xiyyaarota gatiin isaanii qaalii ta'e waan fayyadamtuuf kunis baasii Ameerikaatti dabala. Biyyoonni kunneen ammayyuu walitti dhaadachuun dhiisne dhukaasa dhaaban malee waraanan dhaabne. Kanaaf iyyuu mariin amma geggeeffamuuf jedhu yookiin immoo dhukaasi dhaabuun torban lamaaf itti fufa jedhame kun erga biyyoonni kunniin gamanuma wal qoruu walitti dhaadachuu eegalanii akkamiin milkaa'a kan jedhu shakkii namatti uuma.